Shamarran hundumti keechan viidiyoo kana keessatti of ilaaluu qabdu. Shamarran waan taataniif. Mucaan kun ilmi dhiiraa ni bo'aa jira. Waan inni bo'uu fi barreeffama armaan gadiittis ilaalaa jirtu. Sinii jedhee yaada. Anis immoo viidiyoo kanarra deddeebi'ee tanan ilaale barumsa guddaan irraa argadhe. Mucaan kun amma wanti inni bo'aa jiruu fi umuriin narraa deemtee biyya ormaatitti hafee obboleessi koo inni quxisuu arfaffaa fuudhee jira. Ani garuu agamma biyya arabaataan jira. Osoon biyya jiraadhee anillee fuudhee tanan ilmoo godhadhee jireenya kiyya ooffachaa gammadaa jiraadha jedhee bo'aa jira. Ilmi dhiiraa umuriin narraa deeme jedhee bo'aa jira. Ilmi dhiiraa jireenyi na darbe jedhee bo'aa jira. Ilmi dhiiraa obboleessi koo inni arfaffaa dhalate fuudhee ani agammaan fuune jedhee bo'aa jira. Ishee shamarran keenya baay'een keessan biyya arabaa odoo teessanii obboleewwan teessan ishiin quxisuun shamarri obboleettiin keessan ishiin quxisuun heerumtee kan lama sadii deesse hin jirtu osoo isin biyya arabaa jirtan mee dhugaa rabbii odoon sobiin jechuudha. Kanaafuu waa tokko keessatti of ilaaluun dirqama isin barbaachisa. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo kana keessatti baay'een keessan of ilaalaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti of hin ilaale garuu galata waaqayyoo obboleewwan kiyya quxisuun kan fuudhanis kan heerumanis hin jiranii jechuudha. Angafoota kiyya anaa gadi immoo ganaadhaa hin fuune jechuudha. Garuu viidiyoo kana keessatti of ilaalee dirqama dafee deemuun qabee galuun qaba kan jedhu murteesse. Maaliif? Yeroo tokko osoo ati teessu, osoo ati hin heerumin odoo teessu, osoo ati fuudhin odoo teessu, quxisuun kee gaafa fuudhee ilmoo godhatee, quxisuun tee gaafa heerumtee ilmoo godhattee waan namatti dhaga'amu mucaa kana keessatti ofitti ilaalee jechuudha. Inni odoonas taa'ee birrii ari'uu obboleewwan keenya kan hin guddatu taa'anii nun eegan yoo nuti biyya ormaatti taa'aa baane warri biyyaa immoo taa'aan ba'anii jechuudha. Kanaafuu osoo nuas teenyu odoonas taa'u odoo amma tokko fuudhee ta'u ilmoo godhate ana miira maaltu natti dhaga'ama laata? Odoo obboleettiin koo ishiin quxisuun na dura heerumtee ilmoo godhatte ana hoo miira maaltu natti dhaga'ama laata jedhee tanan as keessatti gaafii guddaa gaafadhe jechuudha. Gaafannaan immoo gaafii deebina ni argadhe osoo quxisuun kee ta'e obboleettiin kee quxisuun ta'e heerumtee osoo an ilmoon godhatin ishiin ilmoo godhatte miira inaaffaa jechuudha. Miira aarii bakka hangafni odoon jiru ishiin na dursite kan jedhu. Maaliif ani immoo jireenya ari'a jireenyi biyya kan lafaa kanaan guuttu. Namni ilmi namaa odoo wanni fe'ee galee maallaqa hin quufu jechuudha. Maallaqa ni ariitaa hin quuftu jechuudha. Keessattuu shamarran biyya arabaa jechuudha. Biyyi arabaa gadi nama dhiistu. Osoo wanni fe'ee galee biyyi arabaa gadi nama dhiistu. Baay'een keessanii osuma biyya arabaa teessanii obboleewwan keechan fuudhanii heerumanii anamma jechuudha. Obboleewwan kiyyaa osoo hin taane ijoolleen firoota kiyyaa ijoolleen eechummaawwan kiyyaa yeroo fuudhanii suuraan isaanii naa ergama jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ama. Obboleewwan kiyya baratanii barumsa kan fixan kan barana eebbifamantu jira. Yoo isaan eebbifaman ani biraan jiru cinaan jiru. Obboleechi kiyyas tokko an hangafaa yeroo inni eebbifamu gizee duras eebbifamu deebi'ee gizee digirii lammaffaas eebbifamu ani biraan jiru jechuudha. Inni galee miti baay'een aaree bakka kanatti. Bakka hundattuu gammachuu obboleewwan kiyyaa biratti gammachuu maatii kiyyaa biratti argamaa jiru. Kushiina madaamii keessatti argamaa jira yeroo hundumaa. As keessatti isaan ba'anii bakka garaa ofii ga'anii qilleensa fudhatanii natti as deebi'u. Ani garuu akkuma meeshaatti tamma nama kana keessa taa'aa jira jechuudha. Keessattuu bara kana ani biyyi arabaa bakka na jibbisiise. Sirma natti ulfaate jechuudha. Sababbiin isaa mana taa'uun edaa mana teechee hojjette. Si salachaaida ani barana nan salachame jechuudha. Namni akka koo salachamatta yoo jiraatan jiini tokko ji'a lama natti ta'aa jira. Nan galas jedhee murteessee jira garuu jiini guyyaan kontiraata koo fixadhu sun naa ga'uu didee jechuudha. Dhugaa odoonni feegalee biyya arabaatti dabalachuun gowwummaadha. Warra biyyaatitu nu caala. Hiriyoonni koo kan biyyatti ani gatee sirma biyya arabaan dhufne biyyatti gatee ani biraa dhufe biyya keessatti hojjetatanii dalagatanii jireenya ofii magaalatti lafa bitatanii mana ijaarratanii akka qima isaaniitiin mana isaanii keessa meeshaan hin jirre hin jiru. Mana isaanii keessa soofan hin jirre hin jiru. Dhugaan isinitti hima. Nuti shamarran biyya arabaa garuu dawwaa baadoo maaliif duwwaa baadoo taane maallaqa keenyatti fayyadamuun beeknu
beeknee ittiin fayyadamnu nama tokkotu itti fayyadama nama biraatu itti fayyadama gaafa sii galillee baadoo maal nyaanna yaanni keenya ebeluudha maalan bitee gala ebeluudha maalan godhee gala deebee gaafan galu maal faa biteen gala bututtuu maal faan walitti qaba shi'enni irratti uffata bareedaa tokko argina uffata kana xallabuun qaba mindaa koo yoo fudhadhe uffata san bituuf jarjarra waa godhanna inni jarjaru bututtuu guuruuf jechuudha gaafa sii gallu bututtuu uffata salbaajii guurree kaartoonii sadi roottoo sadi roottoo afur kaargoo goona gaafa sii kaargoo goonu kiiloo takkitti birrii lama birrii sadii riyaala sadiin goona yoo kiiloo 60 goone meeqa baasna yoo kiiloo 100 goone meeqa qaabna as keessa bichaa miti boolee Itoophiyaa keessatti takkaan fattashanii kan qaraxan kana hundumaayyuu qoo xiqqaate 100 oli jechuudha boolee Itoophiyaa keessatti qaraxni kan kaffalamu ijoolleen kaargoo gootan. Inna kanaafuu mee kana keessatti nuti waa takka jireenyu jiraannu tokko maallaqa keenya bakkuma arginetti erguu lama gaafa sii gallutti bututtuu guurree kaargotti kaf birrii keenya fixu kanumarra hoo waan qabnu walitti qabannee mindaa yoo danda'ama ta'e warqii kan kaargoon godhuu nuun xaarsine kan shaanxaa keenya boorsaa xiqqittitti qabannee galu warqii boru gaafa rakkanne waasii nuu ta'a. Warqiin gaafa rakkanne baankii qabsiisnee maallaqa liqeeffachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf oduu rakkoo guddaa nu mudate bar amma yoo asii galte yoo rakkoo si mudate nama waasii naa ta'e yoo jette namni sun ifannee akkanatti waasii ta'eefi baankii irraa liqeeffatte si jedheeti si odeessa. Garuu gaafa warqii bitattee galtee warqii si keessan qabsiistee gaafa baankiidha maallaqa liqeeffattu warqii sun gadi ba'ee anatu waasii ta'eefi maallaqa liqeeffatte jedhee sin odeessu jechuudha. Kanaaf yoo bilxii taatanii yoo dandeessanii aga salbaajii biyya arabaa walitti guurtanii warqii bitadhaa jechuudha. Warqii bitadhaa. Anam akka walitti aga ammaatis uffata tokko shi'enni irraa sin binne uffata sin binne jechuudha. Kanuma madaamin tunaa bittuun uffatuma hojii kiyyan yeroo baay'ee kanarratti argitan uffatuma hojiiti jechuudha. Uffanni nani qabus isuma jechuudha. Bituus hin barbaanne jechuudha. Kanuma shinnaa bittuudha jechuudha. Kanaan uffadhu malee wannan ofii kiyyaa maallaqa kiyya baasee bite hin jiru. Ammas bituuf karoora hin qabu jechuudha. Kaargoo godhuuf karoora hin qabu. Fakkeenyaaf amma waggaa 4 biyya kana waggaa 5 biyya kana taa'ee waggaa 5 biyya kana taa'ee kaargoon dirqama gochuun qaba jedhee yaadu jechuudha. Sababbiin isaa kaargoon nama fayyadu. Ijoollee baay'ee ijoolleen ejjummaa waan kiyya kaargoo 5 kan godhantu jira roottoo 5 jechuudha. Uffanni sun shamee taa'aa jira. Uffanni biyya arabaa ji'a jabaatii jaan uffattu jechuudha. Baay'ee fokkisaa yoo takka miicite qalamii haqataa hin bushaa. Kafanni yeroodhaan faashinii dhufatu biyya keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti ji'aan faashiniin dhufa. Faashinii isaan bitta jechuudha. Siif galeemi kanaafuu maallaqatu nama fayyada malee asii uffata guuruu miti. Yoo dandechan warqii bitadha. Kan uffataan bittasan uffata shaantaan takka qofti si ga'a. Namootaallee wanti gochuu qaban biyyaa uffata hawaasa wal fakkaatu uffata gizee isaan uffatan irraa bareeduu danda'u uffata biyyaati. Ani gizeen jalqaballee gale biteef hin jira maatii kiyya. Uffanni biyya kana hodhaatti sin bareedu waa tokkotti sin bareedu jechuudha. Amma sinitti fakkaachuu danda'a. Uffanni biyya kanaa gaariidha jettanii yaaduu dandeessu. Akka kootitti immoo gaarii miti jedhee yaada jechuudha. Hin xaqqamu argeen jira waan ta'eef sirriitti argee jira. Keessattuu ijoollee firoota kiyya irratti ijoollee cimmaa waan kiyya irratti sirriitti argeera uffata biyya arabaatii gara biyyaa galuu jechuudha. Bu'aan isaa agajjiya namoota kennituuf sanillee agajjiya 3 uffatu saniin booda salbaajiin biyya arabaa idimee hin qabduu jedhu. Salbaajiin biyya arabaa hin barakattu jedhu. Garuu uffata biyya keessaa bari waggaa 2 faa namoota uffatantu jiran naan ta'e uffanni biyya keessaa oriijinaala waan ta'eef fakkeenyaaf haadholiidha bittanii biyya keessaa bittanii hin kennituufi yoo barbaaddanii isaaniin hodhisiifatu kalaas hallaqee daqqaqe. Asitti ebeluudha malan godha jettanii mataa ofii nyaatinaa isiniif jechuudha. Oduu as teenyu yeroo keenya ofirraa fixuu hin qabnu yeroodhaan gara biyyaa gallee jireenya jiraachuu qabna isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo akkasumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Haalaaf jechi kiyya yoo isinitti tole laayik gochuudhaan gara obboleettii keessan biraatitti dabarsaa isiniin jechuun affeerraa kootiidha. Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaata isiniin jedha. Kanaafuu waggaadhaan lakkoofne asitti umurii keenya nurraa deemee asitti fidnee boorra yeroodhaan gara biyyaa galuuf karoorsuu wayya isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee.